Bitootessa 22,2026 kam jirtu daawwattoota keenya oduu sibuu yeroo kana isin biraan geenya. Oduu jalqabaatiin Manchester Cityin waancaa Kaarabaa'oo bara kana injifate. Manchester Cityin Arsenaal injifachuun shaampiyoona waancaa Kaarabaa'oo ta'eera. Manchester Cityin galchii 2-0 Arsenaal injifachuun shaampiyoona bara kana yookaan 2026 ta'ee jira. Oduu keenyatti aanuun dhaabbanni fayyaa addunyaa qophii balaa tasaa waraanaa niwukilaaraatiif of qopheessuu dhaame. Waldhabdeen ji'oopolitikaa saffisa sodaachisaa ta'een dabalaa dhufuun dhaabbileen fayyaa addunyaa WHO qophii balaa tasaa niwukilaaraa fi raadiyoo aktiivii cimsaa jiraachuu dhaabbatichi beeksise. Daayirektarri naannoo dhaabbatichaa Dr. Haanaan Baalkii akka jedhanitti dhaabbatichi yeroo ammaa hojjettoota fayyaa leenjisuu, karoora deebii yaalaa fooyyessuu fi qabeenyaa balaa tasaa sochoosuuf hojjetaa jira jedhan. Qophii cimaan sun balaa niwukilaaraa irraa kaasee hanga balaa waraana hamaa ta'etti haalawwan garmalee hamaa ta'an of keessatti kan qabatudha. Qondaaltonni WHO balaan akkanaa gonkumaa akka hin mudanne abdii qabna kan jedhan yoo ta'u, haala addunyaa yeroo ammaa mudate kamiifuu qophaa'uun dirqaa ta'uu dhaamaniiru. Tarkaanfiin sun balaa guddaa waldhabdeen idil addunyaa fayyaa fi nageenya dhala namaa irratti fiduu danda'u ifatti kan agarsiisu yoo ta'u, tasgabbii fi ittisa yeroo maraa galma jalqabaa akka ta'e ibseera. Pirezidaantiin USA Trump Iraaniif akeekkachiisa kennan. Iraan ulaa Hormuz yoo hin banne buufatawwan annisaa ishee daaraa botoron godhaa jechuun dhaadatan. Ulaan sun akkaan barbaachisaa waan ta'eef akeekkachiisni sun kenname. Boba'aa fi gaazii addunyaan itti dhimma baatu keessaa dhibbentaan 20 ulaa sana keessa qaxxaamura. Trump akeekkachiisa sana bitootessa 21,2026 miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth irratti barreessan. Isaanis yoo Iraan doorsisa malee guututti yoo hin banne sa'aatii jedhame sa'a 48 booda buufatawwan gurguddaa irraa eegalee United States of American buufata annisaa ishee dhooftee daaraa botoroo gootii jechuun doorsisan. Iraanis bu'uuraalee annisaa US'tti hidhata qabanii fi giddugala ba'aa kan jiran akka haleeltu himuu miidiyaa mootummaa biyyattiitu gabaase. Iraan ulaa Hormuz danquu fi dooniiwwan haleeluun gatii boba'aa akka guddatu taasiseera. Oduu keenya xumuraatiin balaa helikoophtaraa Qaxaaritti mudateen lubbuun namoota 6 darbuun dhaga'ame. Ministeerri ittisa biyyattii akka ibsetti Qaxaar ganama har'aa jechuun bitootessa 22,2026tti helikoophtarri sun dirqama hojii idilee irraa osoo jiru rakkoo teeknikaa isa mudateen kufee jedhan. Ministeerri sun ibsa Tiwiitar irratti baasaniin tattaaffii barbaacha namoota 7 helikoophtara sana keessa turan taasifameen haga yoonaa reeffi namoota 6 argamuu danda'eera jedhan. Ibsi sun namoota 6 du'an keessa lammiilee nagaa Turkii 2 fi loltuun Turkii 1 akka keessatti argamu eeraniiru. Akka gabaasa Rootersiitti ammoo namootni 7 xiyyaaricha keessa turan du'uu aangaa'otni Qaxaarii fi Turkii himuu gabaasan. Iraan Qaxaar irratti torbeewwan darban keessa haleellaa raawwataa kan turte yoo ta'u, dhaabbati boba'aa ishee guddichis torbee kana keessa rukutameera. Haa ta'u malee balaa helikoophtaraa amma mudate jedhame sanaan waraana Iraan waliin kan wal qabatu ta'uu fi dhiisuusaa ifatti wanti jedhame hin jiru.